Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii keenyaa baga nagaan dhuftanii ayaan Dr. Birboo Caalaati. Har'a kanaan dhufe seenaa baay'ee gaddisiisoo fi garuu nama biraatiif barnoota ta'u tokko seenaa maatiin tokko guutuunsaa dhukkuba saree maraateetiin miidhamanii isinitti muufan dhufe. Egaa kanas isinitti muuf dhufe tarii namni biraa yookaan maatiin biraa waan kanarraa baratee rakkoo wal fakkaataa kanaan akka miidhamneef akka irraa baratan seenaa kana isinii qoodufan dhufe. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin turaasanii jechuun barbaada. Warri YouTube chaanaalii keenya haaraa taatan immoo YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan mallattoo diimtuu viidiyoodhaa gadi subscribe jettu sanitti bu'uun dagatinaa. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin turaasanii jechuun barbaada. Egaa inni kunis daa'ima tokkotu ji'a 2 dura sareedhaan ciniinamtee turte. Achii booda turtii guyyaa 55 booda daa'imti tun mallattoo tokko agarsiifte. Innis daa'imti kun amala yeroo kaan hin qabaanne qaama gubaa ijoolleedhaan wal loluu gorooratti baay'isuu fi bishaan jibbuu sagalee jibbuu kun irratti mul'achuu jalqabe. Achii booda maatiin mallattoo kana kan irratti argan akkuma mallattoo kana irratti arganiin gara hospitaala Tullu Boolloo fidan. Achii booda daa'imti kun gaafa ilaalamtee qorannoon adda addaa asitti sadarkaa hospitaalaa keenyatti qorannoo godhamuu danda'u hundi gaafa godhamuuf Hakimni ishee ilaale dhukkubni mucoo kanaa dhukkuba saree maraattee ta'uusaa irra gahuu danda'e. Isaanis kan irra gahuu danda'e mallattoolee adda addaa fi yeroo gaafatamu daa'imti kun sareedhaan ciniinamtee akka beektudha kan maatiin himan. Kun ammoo mallattoolee isheen agarsiistee fi ciniinamuu sareetiin wal qabatee mallattoon kun mallattoo dhukkuba saree maraattee yookaan raabis ta'uusaa wal laman gaafachiisu ifaadhas. Haaluma kanaan daa'imti sun asitti gorsamee wanti jiru hundi itti himamee waa'een dhukkubaa itti himamee gara manaa galuu dandeessee jirti. Haa ta'uutii garuu ammas guyyaa tokko booda daa'imti lammaffaan mallattoo wal fakkaataadhaan gara hospitaala keenyaa dhufte. Ogeessi hospitaala keenyatti argamu kan bakka sanitti argamu hunduu gadduu fi hidhii xuuxachuu malee wanti gochuu danda'u homtuu hin turre. Sababni isaas dhukkubni saree maraattee mallattoo agarsiisnaan wanti godhamu eessattuyyuu hin jiru. As biyya keenya bakka faasiliitiin fayyaa baay'ee hin jirretti haafuutii biyyoota biraa biyyoota guddatan keessatti bakka faasiliitiin baay'ee jirutti dhukkuba saree maraattee mallattoo agarsiisnaan wanti godhamuuf hin jiru. Taa'anii too guyyaa du'aa eeguu malee. Dhukkubni saree maraattee guutummaan guututti ajjeesaadha. 100% 100% mortaal. Dhukkuba kanaaf sadarkaa biyya keenyatti wanti godhamu homtuu hin jiru jechuun ni danda'ama erga mallattoo agarsiisee booda. Haa ta'uutii gara seenaa maatii kanaatti isinii deebi'u daa'imti lammaffaanis mallattoo agarsiiste. Gaafa lammaffaa kana isheen gaafa duraa mallattoo agarsiiste sun lubbuudhaan dabartee jirti. Ishee lammaffaanis mallattoo agarsiistee jirti. Wanti gargaarsi godhamu tokko sadarkaa hospitaalaatti godhamuufillee ishee duraa san du'arraa oolchuu hin dandeenye. Isheen lammaffaatis almost mallattoo agarsiisteetti waan ta'eef carraan du'uu ishii baay'ee guddaadha jechuudha. Haaluma kanaan kan yeroo san dubbatan haati daa'ima kanaa. Maatiin kun tootaalii maatii nama 4. Haadha manaa, abbaa manaa fi ijoollee kana lamaan. Kan baay'ee nama gaddisiisu ijoollee lamaanuu dhukkuba kanaan dhabanii jiru. Maatii keessaa inni isheen tokko yookaan haati isheen illee daa'ima mallattoo agarsiiste kanaan ciniinamtee akka beektu dubbatti. Haa ta'uutii garuu isheen daa'ima kanaan kan ciniinamte guyyaa gabaabaadhaas waan ta'eef kittibaanni yookaan talaalliin dhukkuba saree maraattee kennameefii jira. Kanaaf maatiin kun keessaa isheen carraan dhukkuba kanaan qabamuu ishii baay'ee xiqqaadha. Egaa hordoftoota keenya dhukkubni saree maraattee dhukkuba ajjeesaadha. Anis seenaa maatii kanaa kan isinitti himu dhukkuba kana hanga tokko ofirraa ittisuuf waan tokko irraa bartu jedhee yaada. Dhukkubni kun mallattoo agarsiisnaan homtuu wal'aansaaf godhamu hin jiru. Kanaaf wanti dhukkuba kanaaf godhamu dursanii guyyaa 10 keessatti talaallii dhukkuba saree maraattee fudhachuudha. Egaa waa'ee dhukkuba kanaa yeroo dhiyootti gadi fageenyaan karaa YouTube chaanaalii keenyaa qabadhee isiniif hin dhiyaadha. Hangasitti YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. Waan tokko irraa baratan kommentii nuu kennuu hin dagatinaa. Yoo isinitti tole immoo viidiyoo keenya like gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa. Fayyaa ta'aa.